nama daaloo jiggastira taa'ee naasoo anis kabajeen dhufe malee hooloo tooliin asitti haasoof hin dhufne. Muniira si kabajaa waan si qabuufin as bira dhufe ati akka nama tokkotti waan na gaafatte yoo jiraate sii deebisa malee nama na arrabse maakiin viidiyoo qabdi jaanii olii gad deddeemanii maqaa bikka hin oolee warra na oolchee wajjin yoomillee taatu morma koo muramanii gastii na waliin hin seenan mootummaa isaaniiti jala taanee dhaggeeffatan yoo barbaadan. Ayyee haala dhaggeeffatan. Ayyee rakkoon qabu mootummaa. Talafaa quban qabu keessan deemnee warri miidiyaa irra jiru hundi koomii sirraa qaban. Maayikiin nuti uffattii. Ati koomii irraa qabda? Ati fakkeenyaaf warra miidiyaa irra jiru Harargee hedduun beeka ijoollee miidiyaa irra jirtu fakkeenyaaf lakkaa'ee si fixuu hin danda'a. Warra Harargee miidiyaa irra jiru osoo hin ta'in abaluu jee. Isaan bikka yoo buufattanii jiraattan immoo abaluu bikka buufannee jaa dubbadha. Ati amma akka Harargeetti narraa koomii qabda? Asirraan qabu. Bakka ijoollee Harargee osoo hin ta'in abaluu ijoollee akkasii jee malee ijoollee miidiyaa Harargee hunda yoo jette hundaa mitiree kanarraa koomii qabu. Nama lamaa sadii afuriif jennee moo ijoollee Harargee hunda jechuun warra miidiyaa irra jennee yoo ta'e sirriin ta'u Muniira. Tole. Ayyee akka ja'an dhageegaa wansitti hima akka ja'an dubbiin tun ni jirti moo hin jirtudha. Akka ja'an jetti yeroo baay'ee hogguu nuti kootu atis miidiyaa mataa keetii qabdaa feemasa guddaadha. Akka Harargeetti atiitu nama keenya Harargee kana kootu nu gargaarii hoggaa jenneen guyyuma takka malsii bareedduu hayaa malee nama keenya nu hedduu nu gargaaruu hin jaalattu ijoollee Harargee nuti nu tuffattii jechaa jiran. Eenyu faada isaan warra kana jiru kun I don't know eenyu faada nu tuffattee an baay'isawee I don't know yaadadhu ani yeroon akkana jeessi nu tuffattii namni jeemmoo namni yoo iftuuf jechuun nama tuffataadha jee yoo yaade namni kamuu iftuffata namni na tuffata jee yoo yaade in tuffatama si galee tokko kana lammaffaa asliin gaafadha maal rakkoo qabaree asliin gaafadha yoon jee my father my family my everything yoon gaafadhe maal rakkoo qaba duuba hummaa nama aarsa. Nama naarsuuree kun bar waan nama aarsu miti noormaaliidha bar because faamiliidha yoo waloon dhufnee hojjenne ilma Oromooti qee Oromoo raabee yoo waliin hojjenne yoo waliin dhufnee tokko taanee waliin hojjenne guddina yoo finne malee kasaaraa hin finnu maal rakkoo qaba duuba kun Muniira waliin dhufnee saba nama tokko yoo gargaarre inninis nama hedduu isa hordofa anis nama hedduu na hordofa wali gaafa dhufnee gargaarre nama miidhame santu rakkataa santu akka maleetti gargaaramaa rakkataa saniifuu gaarummaan oola maal rakkoo qabatu yoo waliin dhufnee hojjenne Oromoon tokkummaa tokko ta'a waliin hojjedhaa jenneetuma sagaleen taanu duba maal rakkoo qaba waliin hojjedha. Eega akkas taate asliin gaafadhaa jetteeni eega mucaa tokko kadhoo sana si bitan san maaliif gargaarsisuu fi dhabdare? Mucaa barbeellama waliin qabanne bar. Mucaa ilaala maaltu jira seete Muniira dura dubbiini yaa maybe atiin dhageenya natti fakkaata. Dubbiini yaa waan kabajaan nama na kabajuuf gisee hunda kabajaan qaba si galee akkam ture seete mucaan warri kutaa biraa wal jala yaatanii baga diddeettan amma kuni faamiliidha wal gaafachuu jirra dhiisaa isin. Isa gaafachuu jirra nu deebisuu jirti kabajaadhaanii hin barreessina wanta kallee bakkeetti buuf. Hayyee maaltu jira seete mucaan kun aslan dura mana nama hundaa micooni Oromoo Shawaati miciyyoon mucaa kana qabdee deddeemu turte gastii nama hundarra deddeemteeti nama isii jalaa dubbatu dhabnaan mana kiyya fidde ani immoo jalaa dubbadhee micoonis ni jirti. Isaan dubbii tana qubaa hin qaban. Sigalee dubbii tana qubaa hin qaban amma warra ati jettu kun waa'ee mucaa kanaatu namni tokko quban qabu. Mucaa kana bikki inni jiraatu farshaadha. Ayyee jennee amma deemni mucaan ammas guyyaa biraatis dhufe. Isiinis asliitti siinii mana asliitti seenaa aslii akkana gargaarsa mucaa tokkotu jira. Akkana goonaa jeen hayyee dhumatti amma mucaa kana jidduudhaan rakkoo wayiitti dhufee saayii biiziin ta'anis adda banne jechuudha. Amma dubbiin tuni ijoollee amma asii iyyitu tuna isaanumaa iyyuu fi viidiyoo waraabamteen arge. Sigalee gargaaruu deddeemaa jechuun isaan aslan amata meeqa guutuun arrabsu turan. Kanaan wal qabsiisaniiti just rakkoo isaantu waan biraati malee dubbii gargaarsaati miti. Mucaa kana isaan dura aanaa kan hin gargaara
جيبر أنا تو جي مچيو نسنجك مي مچانس ماكين منك ينن سا جزي عفور جزي شاني أول منك يجعل شيء دبنيتشو أينو مكان إسا قال جسن أينو مكان توكو منك يسيني ترى مدرويتشو مكان إسا I don't know أينو مكان إسا مكان هو بيتا تبدو جالب سارة إمبيه توكو خان أينو مكان سبونا يا وانا كسينا فكادنا مدرو منك يسيني ترى سيجلي منك سيني ترى كتسات سينسان وري مولي ترى نفكادي سيني دين قافتي أكنا غرغار سكم غوتني مال جي جنان غرغار سين غرغارا إسامي تيسانا مخانتو سيني غرغار سين غرغارا ركون انجرو أيلونيس غرغار ستوكو جراجي غرغار سكجرنا إلو مال جي مجان كن بركا إرغا كتة وقا فرغوتو خاكنا توتي مجا خنا درسنا أصلت اللي همين أنجي أنسني نما أصلتين هما أصلين غافت دنجن لا أصلت نين غافت أنت كأصلين غافت أو وان نمني نرجع وين غافت دمني نين هما في نين غافت أو ولد التين هما خلين جي غرغار سبرا حركة كاب أصلينيس منا لما بني غرغار أني ساسي بني يوم غرغار سأجيو بني غرغار سي أكمل تتا تكان نجيني غرغار سيو تي بولو ما تلفني غرغارامي بقى أصلتين نما واي مجا خنا سمود ولد تلفني ولين نما هدو ولد تكمني غرغار سقطة غونا في مقالة بقرو يوق أصلي نسأتشي غرغار سقولي أنا سأنسي غرغارو مجان كون غرغار ستيكو تكغورة ميفي ويا لما فلني غرغار رجني أورمو فولا لما لالون فيتو خلي غرغار ميجتي مجان كون جدوتني ميدامان جيد وكون يزرو أكسيت اللي مجان خنا في عدارة جيدين أدقوني أما خانو محمد ينقدس خانو من عرب سنين أركي شو خانو من عرب سن نعرب سنين أركي قويا كبرنا جيتني قويا لين كبرنا جنني أوبسني أما دينقد خدو في ركو متكين شواتي قويا سنيس أكملتي خوصو مجان كنجرو أمتا بوجي منام جانيز بيشادو بينتاني ها صوتران سو نما تكو خندو كبساتي بيا بالدودي بيان كلامي سان بيا غوتو درمتي جوان بيان وبيو ماولين درمتا درمني دو هاسوني سغلي تاني سامبو ده غويا سنيلين مجان فيدني مجالي سيجر غارا كمي مي مجاهن اتيمني واي مجاهن ببلسني دبني اصلي فيدي اصلي شير تقولي هي سامبريستي فخوت تجي مجاهن مدرسة تيمسانية كم غونامي ودني غرغارا جيتين ودي مري ناتشرال هاي اكاونتي كوبيستي اي كوبيسي مجانيس اكاونتي اباغيات كبا غرو جي مجان غرغار سيسا خنمو هدوتين ادسي غلي because اني غرغار سيسا nama Suudi irraa magaalaa ilmi namaa akka namni akkana godhu ni jira. Ati yoo taateen gootu jechuudha. Namni biraatis hin godhu because yoo masruufummaa guddaadha fudhata jechuudha. Mucaan kuni dirree xayyaaraa waliin deemtee maallaqa isatti nama goonuuf illee barbaachisa. Mucaan mana haadha isaatiin nama ga'uu barbaada mucaan. Miila hin qabu nama ol fuudhee xayyaara keessaa finfinneerraa bakka inni dhalateetti geessu barbaada mucaan. Kanaafummoo yeroo fudhata jechuudha. Kana hunda godhuudhaaf yeroo fudhata maallaqa qofaa miti. Amma Kaayiroon jira isaan Suudii jiran yoo dhugumaan mucaa gargaaruu irraa qabaatan dhuguma gargaarsa barbaadanii taate yoo ta'e isaan gargaaruu hin danda'ani bar Suudii jiran miti. Maaliif guyyaa tokko ijaazaa fudhatanii mucaa kana achi bakka jiru. Ayi seena. Ayye. Okay, Mikey. Hin danda'an because kan jira Suudii waan ta'eef isa ana caala isaantu gargaaruu danda'a jechuudha. Wanti nama iyyisiisuuf wanti asirratti bahanii akka dubartiitti nama iyyisiisu tokko illee hin jiru. Maal barbaaddan? Jira. Leenoo maaliif khayruma yaaduu fi namni miidiyaa kanarra deemee wal arrabsee wal xiqqeessuu irra mee haa xiqqaattu. Wishii harree gurri tokko harargee waliin himannaa yeroo hunda namni nu jeje maayikiin badii qabaachuu baattus gizii asirraa dhiiraa dhalaa wacan maayikumarratti namni nu jeja kanuma nuti mijijootana jireenya isiin feree takkaa irratti wacnee dhiiraa harargeellee xiqqeessinee maqaa sababa keenyaan gandi keenya akka hin xiqqaanneefin silaan yaalii godha ture akka gartee dubbiin tun asirratti lammata deebitanii hin dubbatamneefin yaalii godhee ture waajibduu harkadheetii miti garuu maayikiis ni dhageessa waan jechaa jirtu
maayikiinis maaliif ilmi namaa tokko egaa kabajaan yaamee mana kee dhufee arra maayikiin narra guddoodha. Umrii osoo hin taane maayikiin nama na dura fiidiyaa fayyadamu, maayikiin nama narra hordoftoota qabu, maayikiin nama narra feemasaati. Maayikii yaamee mana kiyya fidee ijoolleen tunis rabbii isaan haa kabaju, isillee rabbii haa kabaju dhufanii mana kiyya kanatti wal arguun waan guddaadha jeetii yaada. Isaan lachuu gara lachuutti na kabaju jiran. Haa ta'u malee maayikiin hoogganan isii yaamee as dhuftee ana qofaatu dubbataa isaan ol ba'uu hin danda'anii jette jechuudha. Lakki mana kiyya jirta akkanan si godhe taataa je'ee maayikii irratti faraduu hin danda'u. Leennoo baatee kutuu dandeessi. Ani kan akkasis godhuu hin wallaalle. Lakki si qofaa miti ana gubbarraa itti gad dubbata isaan na jalaa taa'anii jette jechuudha maayikiin. Tuni seeraati miti hin ja'amuusi. Seera ilma nama abbaa fedheewu haa ta'u hin ja'amuusi. Garuu himataa ani isii nama maayikiin silaa jara dubbatu kanallee isaanillee fedhan haa jibbanii, fedhan haa jaalatanii, fedhan haqa irratti haa lolanii, fedhan haqa hin qabaatin. Ol bahanii eenyu gadii miti. Namni ilmi namaa kun walqixa dhalli ilmi namaa kun. Ol bahanii jarri kun ilma walirraan ajjeesne isaanis hargee bakka hin bu'anii nuu bakka hin bu'an dhugaadha. Waan isaan amma dubbachaa jiran kuni nu qofa arrabsitee osoo hin taane nuti harargee nuti uffattii nuti keessittiidha. Bakka harargee bu'anii dubbachuu jiran ijoolleen. Amma gaa maayikiin tana keessaa bahuudhaaf yaameetiin dhufe. Kana jetti dhageessan hordoftootaaf kabajamtoota waan maayikiin dubbachuu jirtu dhageessan itti deemna gaa kaanis. Ayyee maayikiin safarratti mureerifamu. Isaan jalaa kan wanni jee hojii isaanii takkasi waan ta'eef hojii isaanii takkasi isaan godhe akka keetitti kabajaan dhageeffadhu kabajaan gaafa nama gaafatan abbaa fedhiman ilmoo amata shanii ilmoo daa'ima amata shanii seenaa asliitiif nama ergamu yoo kabajaan na yaaman jechuudha ilmoo daa'imaaf nama ani gajjee ergamuu danda'udha. Kabajaan jiraanna namni gaafa mookamuu wanni jaa viidiyoo qabdi maal qabdi dila kana maaltu nama jechiise maal qabdi ma'aan ishaala viidiyoo miti miila kiyya arguun ta'an miila kiyya jechuun nama safuu kabajaan guddatee yamaan namni tana dalla'ummanii dila kana hunda waan meeqa ummaatisii jaanii raggaatu roobaa jechuun kafoota waliin kaane jechuun fidanii galabbatanii tana silaa ummaatiyyaa isiinis akkuma ummaatiyyaati silaa foota ummaatiyyaatis ta'e akkasuma fidanii jechuun ummata akkanaati waliin nagee buusii asbira waliin gastii taa'ee haasa'e jechuun muniraa kun anaafillee an akka waan biratti fudhadha jechuun si galee.